Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun dabaree oduu ijootii oduu ijaaratan isinitti himtu Annaimaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee lixa Oromiyaa baha akkasuma godina Arsii fi kanneen biroo tokko tokko keessatti haleellaa humnoota sirna bilchiginaa tiksan irratti raawwatu itti fufee jiraachuun himamee jira. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa daalachaa iddoo jimaa jaarsoo ja'amuun beekamu keessatti guyyaa kaleessa fulbaana 8 bara 2021 waboo fi humna addaa Oromiyaa gidduutti lola taheen wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo humna addaa Oromiyaa hedduu irratti tarkaanfii fudhachuu maddeen naannichaa gabaasani. Arsii aanaa Muneessaa keessatti erga lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bulchiinsaa Abiy Ahmed gidduutti adeemsifamee as gandoota aanichaa 4 keessatti qaamoleen tikaa bulchiinsa bilchiginaa uummata hiraarsaa jiru. Godina addaa saba Oromoo Wallootti kaadireen bilchiginaa manneen uummataa diigaa jiru. Walloo aanaa baatee keessatti kantiibaan magaalaa baatee obbo Abduu Indiriisiin maqaa mana seeraan ala ijaarame diiguu qabna jedhuun beenyaa tokko malee uummata irraa mana diigsisaa jiraachuu maddeen keenya godina Walloo gabaasanii jiru. Uummatni aanaa baatee daangaa Affaar irra jiraatan lola hidhattoota Affaariin waggoota 4 oliif irratti gaggeeffamaa tureen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii gama magaalaa baateetti galuun mana jireenyaa ijaarratan maqaa ijaarsa seeraan alaatiin manneen isaanii jalaa diigameef bulchiinsa komachaa jiru. Irreecha bara kanaatiif Oromoon dammaqinaan qophii fi hirmaannaa taasisuu qabaa jedhame. Uummanni Oromoo saboota kaaba bahaa Afrikaatti argaman keessaa saba guddaa aadaa dinqisiifannaa qabuu fi dachee uumamaan badhaate irra kan qubate yoo ta'u waggaatti yeroo 2 irreecha malkaa fi tulluu irreeffatee waaqa isaatiif galata galcha. Waltajjii irreechaa kan tokkummaa aadaa duudhaa fi eenyummaa Oromoo irratti calaqqisiifamu kana irratti uummanni Oromoo eenyummaa isaa mul'isuuf dammaqinaan akka qophaa'u dhaamamee jira. Oduu keenya birootiin waraanni waliinii diinagdee Itoophiyaa rukutuun qaala'insa jireenyaa hammeesse. Itoophiyaan bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti rakkoo namtolchee kanneen akka beela waraanaa fi buqqaatiif saaxilamuun qaala'insa jireenyaa hammaataaf lammiilee ishii saaxiltee jirti jechuun ogeessonni diinagdee barreessaa jiru. Ogeessi ikoonomistii lammii Ameerikaa Piroofeesar Steven Hankin qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 45.72 gahee jira jechuun yoo ibsu ragaan istaatiksii Itoophiyaa hanga baatii hagayyaatti qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 37.6 gahee jira jedhe. Reeffi namoota ajjeefamanii laga keessatti argamuu hordofee Suudaan ambaasaaddara Itoophiyaa gaaffiif waamuun dhagayame. Tarkaanfiin Suudaan kunis erga reeffi namoota 29 haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii qarqara lagaatti mul'atee booda ta'uu ministeera haajaa alaa biyyattii wabeeffachuun Reuters gabaasee jira. Reeffi namoota kanaa qarqara laga Takazee keessatti argame kan jedhu gabaasni kun namoonni haala suukanneessaan ajjeefaman kunneen dhalattoota Tigraay magaalaa Humaraa jiraatan ta'us yaadachiisee jira Reuters. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti manneen hidhaa garagaraatti dararamaa jiran qaama dhimmi ilaallatu mararraa'u dirmannaa barbaannaa jedhani. Haalli keessa jiranis guyyaarraan guyyaatti akkaan hammaachaa deemuu fi sadarkaa gaaga'ama lubbuu isaanii irraan gahaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Mana hidhaa naannawa magaalaa Biishaa jedhamutti hidhamanii kutaa tokko keessatti namoota hedduun rakkachaa kan jiran lammiileen Itoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo tahan iddoo namni tokkolleen itti hidhamuu keenya hin beekne keessatti hidhamne ho'a beelaa fi dheebuun haala yaaddessaa keessa jirra jedhani. Ijoo keenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa 5,000 biyya waraanaa fi weerara COVID-19 raafamaa jirtu Yaman keessaa ba'uun biyyatti deebi'uuf danqamanii jiraachuu dhaabbanni dhimma baqattootaa idil addunyaa IOM ibse.
Gabaasaan BBC irraa arganne akka addeessutti torbaan kana keessa baqattoonni 300 ta'an xiyyaara IOM kan namoota fedhii isaaniitiin biyyatti deebisuun magaalaa Adan irraa gara Finfinnee imaluuf jiru. Dhaabbanni kun hanga xumura bara kanaatti torbaanitti balaliinsa yeroo 2 mijeessuun baqattoota kanneen biyyatti deebisee xumuruuf karoorfachuu himee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon arraaf qabannee dhiyaanne isa hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Ijoo isinitti mul'isin faana turte Anna'imaa Umarii gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen afaan waliin turtii gaarii.